argata ture durii amma immoo duriyyeen akkas goote garuu jazaan isaanii lafatti hin banne booda isaa keerii guddaa isaanii fidee dhufe waan ta'eef isaaniin qalbii isaanii haa gammachiisnu mee warri boriftaan naa galchitan meeqa akka galchitan koomentii jalattis naa kaa asdii bareedaa akka deemuuf immoo sagantaan kun namoota baay'eetu daawwata waan ta'eef namoota 20 ol galchuu danda'an gastii nu galchite 20 ol nama galchuu danda'an immoo nama 5 ustaaz immoo du'aayitutti nu kadhatanii 20 ol nama nu galchuu danda'u nama 5 nama 5 qofi ke emergency kun namni kawaada assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh nagal ayyo alaykum assalam warahmatullahi tifufiyas ayye almost ganama kana arafat na dawale waan irratti asayatu rajira arafat irgaat na anjettelle bakkan gee jira almost percentage 80 garaati adden sunille yaw ittuma deemama jiru fisanille waan sayyada akka jirannatti mani yeroon isaa yoo ga'u karama doktor asliitin ummata keenya beesifna waan guddaadha sunille anammaan kino anamma qarshii 10 hingalcha akkuma gaafkaani qarshii 10 hin xiqqaatti garuu akka warra Dubaayitti hin beeka naan hin jedhina hin xiqqaatti 10 lenzatu Dubai kana babbada sirra laalu rabbi sirra hajala to kara Dubai kana rabbi sirra aban Dr. Osli oh ergamo itti kenne jadi kiyaaritti ergamni sun icciitiidha du'aayi nu gootamme ergaan sun akka galma nu geettu akkasuma waan hin gaafatin wama isaanii yaada murada keessan haa guutu yaada keessa rabbi isin haa guutu gammachuu rabbi asiisin haa deebisu hayyee gisee milkoofne qabannee deebina inshallah me amma waan reef abdi getaachoti ture san ummata kenna me tarkisa me makaki ya nama ke abdi getaachoti jira challenge carra abdi getaachoti okay challenge nama me ka guutu ya dubbisu fi malen tumuranne ambar ustaz ida kasi habib yashi jadi sitta ana yashi message na orrofa mas dibba sadi dibba shanis please irra deebensini yama kuma tokko 18 61 digdama lama 68 me waan humna keessanii jabaadhaaga naa jabaadhaa maal jettan shisaad akkatti miseejiin deemaa jiru osoo dhageettanii sagaleetu nuti deemalee moobaayila laa ilaaha illallah nan beeka wallahi masha Allah tabarakallah mana yaala wallagga andala idana kuna buuchaagali xiyyaara kennite Ustazaan itti ma doktora mucattii harka keessatti dhalattetu wallagga xiyyaara darbe jedhani mucattii wallaggatti harka keessatti dhalatte ma wuccaagarii baatee xiyyaara ifti hagaree fi hirmaannaa ajaa'ibaa irra jiran ijoollee kun waaqoo guutuutiin jalqabee abdii geetaachoo jedhaniin jedha hirmaannaa ajaa'ibaa godhe ofiillee 20 kenne ammas ijoollee wallaggaati xiyyaara kennite xiyyaarri kunillee mallaqa waan akkasii jira waraam xiyyaaratu jira leenci duraan baddaa keessa soqanillee asuma fa'aa irratti dhubaa akkasitti hirmaannaa ajaa'ibaa irra jirni obboleettii teenna rabbi sirraa haa jaalatu maasha Allah nama ammallee xiyyaarri dabalame yaani Seyfaddiin jedhanii harka keessatti dhalate innillee ijoolleen harka keessatti dhalate xiyyaara gadhiisaa jirti jedhan itameen faanti Seyfaddiin Saalihaan faanti himaa waan an jedhe kana wallahi miti la ilaha illallah ustaz jiddume du'aayi tirobsa isi warra waakir jedha nigdi jedhanii waanin isaamiki nigdi banki itti harkisa ummata kenna ummata jaalatama ummata kabajama maashaallah birri kuma shan jetti awwii ka jedhu kana mee seenu isaa cheekna godha maqaa keessa waama takka isii tana kuno maashaallah tabarakallah in agartanii maashaallah 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 in akajasni me ittira darba me ummata kenna me intala leencaa tana leenca irra baasame me leenca
Leenca dargatu ni ati miskiina afira leenca darbuun qabdu kiyaari salphata gataa. Kiyaar kanaaf hin taatu dhabdi dabarse rabbi jedhe. Xiqqoo waliin goon. Mee afachu mee ilu afachu abboo ilu ansimatti akka achi garagalchine nama leenca darbu. Kennaa jira birrii kuma dhibbaa kenneera. namni garii Birrii kuma dhibba kennite Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. haadha ijoolleetiin sanillee jechuun haadha ijoolleetiin namni qalbii baddan astaghfirullah jedha. Akkan. Mucattiin haadha ijoolleetii. Haadha ijoollee sadii. Yoo anaa kana Dr. Aslilleen bakka dubartii kanarraa na eega anillee amma abbaa ilmaa ta'uu deemaa jira ji'a muraasa booda waan taateef jara keenya leenca fi waan amin waan achi jiru bichaa nu darba jara nabiyuun 12 seenne bara gammaa meesheer godha koppii linkilleen nama 25 naa guutuu qaba. Hundi keessanu Kiyyoo kiyyaa hojii takkaa biroos godhadhu. Kiyaar ati kanaaf ta'an jirtu abdii itti deemime. Diitti deemu rabbi. Geeffata uummata jiru. Kiyyaar akkuma ustaazni jedhan feemasa qadiimaa waa'ee feesbuukii malee waa'ee tiktookii kana hedduu hubannoo qabu. Namni 10,000 kuni 300 yoo galche inga. Waan guddaa godha jechuun isin galee miti. Uf miidhuun barbaachisu. Kennaan uf miidhuun barbaachisu isin galee miti. Uumma xiqqoo waanuma iraata irraa isin hafe kennitan. Taraa tokko akkaawuntii isin dubbisaa warri giiftii keessaa qabdan immoo ta'u mara koon qabu kun maqaa ustaaza sira qaqqabaa kennaa fi baankii dhaquu xaaruu minaaminii warri hin barbaanne hawaalaa ganaa soqoletanii bakka ta'ettanii hondoo jettan keessaa nafuu mooraalidha hojjetan kuno baariyaalee manallee onnuu kaasaa Omara kon qabu warri bubbuutee tiniin arba galaana taatee rakkoon qabu achirratti gatuu hidhanii warri kun immoo moobaayil baankingii keessan gaafata ol baafattan baarakallahu fiikum. Lakkoofsi herreega baankii Dr. Waaqoo 1,000 qabadha. 1,000 18 61 20 26 8 Waaqoo Kadeeri. 300 irraa kaasaa waan rabbiin isin laaffise 5,000 500 50 100 akka dandeettan waan hunda keessanii miseejjii dhaga'uu feenaa jechuun rabbi gabaabdutti yeroo dhiyootti waan isin barbaaddan hunda isinii haa deebisu miseejjii amma nu deebisa amma dhaga'uu feena irra isinii deebi'a 1,000 18 61 20 26 8 Waaqoo guututi maqaani Waaqoo Kadiiri sorry maqaa wal fakkaata Waaqoo Kadiiri maqaan Dr. Waaqoo Kadiiri waan dandeettaniin irratti xaggootanii jechuudha. Thank you so much. Ulfaadha galatooma. Ulfaadha. Miseejjii dhagayaan jiru. Miseejjii dhagayaan jiru. Miseejjii dhagayaan jiru. Silki callise boobinsi callise doktora. Yoo silkii taate malee uummanni na jala. Biyuutii irra jirtan sheessaad. Muhit irraa baa silki. Allah. Kana didimee Miseejjiin deemaa jira. Seeyfaddi thank you so much. Ulfaadha. Sagalee qabnullee deemaa jira garuu deemaa jira. qajeelatti deemaa jira wallahi. Adada akkaawuntiin achi himamuun wayita amma ati himtellee wayita abdiin wayita khiyaar dubbatu akka ajaa'ibaatti deemutti jiraati. Maasha Allah 300 Kiyaar Seeyfaddiin 1,000 baasaa giiftii ol 1,000 baasaa baarakallahu fiikum. Okay. Dhaggeeffadha. 1,000 18 61 20 Kiyaar baarakallahu fiikum. Aboo mucattii ta'e rabbi negee ansi haa hiiku ilma dhiiraa rabbi si haa kennu ilma si caalu ilma si dhaanu miti. Baarakallahu fiik. Yaa Kiyaar lakkuu rabbi sitti haa kennu lakkuma tokko garaa qabdi. Bada Dubaay kanatti jireenyi qaala'e. Oh. tokkocha doktor. Maal jettan? Ila ijoolleen koomantii jalatti waan jettu. Bulchiinsi magaalaa roobe lafa kennuu fi qabaa jetti. Mee warri waan kana jaalatan takbiiraa waa takkitti Allahu Akbar jedhame. Allahu Akbar kaara meetira 500 kennuu fi qaba. Allahu Akbar. Dirqama kunimaa bulchiinsi magaalaa roobe maqaa ummitiif. Maqaa keessanii fuudhaa jedheen amma cuftu jaartiidha abadan. Warri maale
Walaayitaa fi Kambaataa gabaree itti galte iyyuu lafa kennee mitinii qochisiifata. Doktora isaaniitti yoo lafa kennine salphina hiikaa godhestaadha. Nama barahaa keessa deemee waggaa dheeraa hawaasa tajaajile waan taateef. Warri baale walaayitaa fi Kambaataa gabaree ganda isaaniitti galtuuyyuu lafaa fi intala kennee fi qochisiifata. Doktora isaanii umrii guutuu hawaasa isaanii tajaajilaa ture. Kaarimeetira dhibba jedhuu kennee baale furtaatti wallahi. Jenneetiniin abdannaa hawaasatu isinitti gammada, hawaasni isinirraa jaalata. Sagaleen kiyya darbe bira gaa. Sagaleen ture isin bira gaa. Yaani Asfaaltii gubbaa lafa kiliinikaa taatu kenneef nuti immoo irratti ijaarree fi haga dawaan ga'u galchisiisuuf immootu hawaasni ilmaan isaanii hin jirraaf. Isinummaan qofti lafa kennaa fi sagalee kenna kana muraa kaayadha. Waa takka isinirraa hin barbaannu lafa qofa kennaa fi nuti immootu ilmaan isaanii doktora kenna kana irratti ijaarraf. Isin lafa kennaa fi ganda keessaa maqaaf hin kenninaa fi akka rakkataan ambulaansi illee yoo dhabe gaariin fiigeetiin hin dhaqu siftee wal dhaqu asfaaltii irraa kennaa fi nuti irratti ijaarraf mana jireenyaa nuu hin binnaa fi mana hawaasa isaanii soorama irraa bayan kara ittiin tajaajilaniif ka ta'u karaa gubbatti waxaa kennaa fi rakkoon qabu. Warri baale mootu lafaa miti intala durbaatu namaa kennee walaayitaa afaan Oromoo hin beekne tamataa guguddattuuyyuu intalaa fi durbaan sossobee qochisiifata. Abbaan hajjii deema ilmi baaraan Liibiyaa deema hin beekna icciti kun haarawaami jara kenna. Gurraachaa fi dabuubii kanarraa achi yaa'ufuuyyuu kennitanii lafaaf intala kennitanii. Doktora keessan kana ka dhalootan achi ka barnootan achi ka waggaa dheeraa isin tajaajilaa ture ka daangaa gubbatti ilma ofii isinii kenne lafa irratti dhalatee irra guddatee irratti baratee irratti doktorri guddaan kun salphate kiisuu qabaa jechuudha bulchiinsi magaalaa Roobee isa dhugaa rabbi nuti immoo hin gargaara. Nama xiqqoo sii dabala. Lafa mana jireenyaa bulchiinsi aanaa raayituu kenneefii jira. Ginniirillee adeemsarra jiranii hin kennaniif jennee abdanna. Bulchiinsa magaalaa Roobee irraa ka barbaannu bakka isaan kiliinikii itti banachuu danda'an. Kiliinikii yoo isaan yoo bulchiinsi magaalaa Roobee lafa kenneef waamaatiyyatti irra sii dabala. Ijaarsa isaa akkasuma immoo meeshaalee yaalarraaf barbaachisu dhaabbileen adda addaa kan meeshaa gara biyyaatti galchaa jiran jira. Dhaabbilee san waliin dubbannee gargaarsa meeshaalee akka argatan waan hunda ni goona. Bulchiinsi magaalaa Roobeellee odeeffannoo hin qabuun haga tokko irratti mari'ataa jiranii. Lafa mana jireenyaa osoo hin taane bakka kiliinika isaa banamuu danda'utti lafa kennaa fi nu kiliinika hin ijaarraa uummata guddaa kanarratti fudhannee jirra jechuu barbaade taankiyuu. Yeroon kun yeroo filannootillee hawaasni kun dubbadha kun yeroo filannooti. Yeroon kun yeroo filannoo waan taateef filannoo kanatti nama kamiyyuu mootummaa waa godha. Yoo ammootu obbo Waaqoodhaaf lafti jireenyaallee taamootu mana yaalaa itti banatanillee yoo kennamteef dachiin rabbii bal'ootu jira waan taateef kantiibaan magaalaa Roobee nama hawaasaafillee quuqamu nama hawaasallee jaalatu waan taateef isaanii fi paartii waliin jiran guutuu wajjin obbo Waaqoon nama hawaasa ofii tajaajiluu bira taree ilmi isaanii ammootu sababa ammootu biyya kennaatiif daangaa Sumaalee irratti wareegameetiin hin jedhe kana akka nu gammachiiftan abdii guddaa isinirraa qabna akka ammootu isinirraa argannullee ammoo insha Allah fedha rabbiitiin hin kajeella waan taate